Marroon qindeessaa shanii ta'ee Oromiyaa keessaa waggaa dheeraaf hattuu fi saamtuu bobbaasuun isaa kan beekamudha. Yeroo ammaan tana garuu miseensi isa jalatti argamu abdii kutuun baqachaa akka jiruu fi kana dura baqatee keessaa karaa nagaa harka kennachuu ragaa hedduun argameera. Haa ta'u malee gareen Marroof hangafoota shanii biroon sababii miseensota galanii fi abdii kutatanii wal bittimsuun diigumsaaf wal haleelaa akka turan hunduu daraan ni beeka. Yeroo ammaas jaalbooreen osoo Marrootti quba qabnu gareen keenyayyuu caalmaatti abdii kutuun diigamaa jira jechuun dubbachuusaa oduun keessoo nuuf eerteetti. Jaalwarraaqsaan uummatni shawaa dhufee nu gateeraa jechi jedhus hangafoota shaniif abdii kutannaa jabaa uume. Warraaqsaan hidhattoota hedduu shawaa keessatti jalaa rukutaman sababa badii Marrootii jechuunis komii kaaseera. Hidhattoonni Marroo shawaa keessa jiran sababa loojistikii gahaa dhabanii fi hooggantoonni shanii shawaa keessatti argamaniin humna dhabee laafuusaas jaalwarraaqsaan ibseera. Uummatni naannoo sanaas raayyaa ittisaaf eeruu kennuun miseensa jaalwarraaqsaa jala jiru rukuchiisaa jiraachuu dubbatame. Hanqinni baajataa fi loojistikii hidhattoota Marroo saamichaaf akka bobbaases miseensi garichaa kan ta'e dubbachuun dhagahameera. Hooggansi shanii martii haala ammarra jiruun ofiin wal haxaa'uusaa beekamaadha. Hunduu keessoo isaan walitti dhaadachaa jira. Kun immoo abdii kutannaa shanii dhumaa agarsiisaa jecha. Egaa kabajamtoota maatiiwwan keenyaa odeeffannoo dabalataa argachuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatooma.